السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تايف هوردوفتو تماتي channel كياتك. بغدي بتني غير channel كياتك افتني سنين جيشام. guyyaadhaa waan tokko tokko kan waliin ilaallutaa jechuudha. Waa'ee hamster combat akkasumas immoo lamber jaaketii waa'ee tap swap waan lamaan tokko waliin dubbanna jedhee isiniif dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa wantoota kana sadan irraati wanta haaraa maaltu akka jiru maaltu akka nu barbaachisuu fi maal gochuu akka qabnu airdroppii kana irratti waan tokko tokko kan waliin ilaallutaa jechuudha. Hamster combat akkuma telegram channel irratti maxxansee jirutti jechuudha. Ammallee Bybit irratti pre-market list ta'ee jira jechuudha. Bybit irratti pre-market list ta'ee jira. Akkasumas immoo KuCoin fi Gate.io kan jedhamu app irratti pre-market list ta'ee jira jechuudha. Yeroo dhiyootti immoo guutummaa guutuutti kan list ta'ee launch ta'ee kan bitamuu fi gurguramuu danda'u. Akkasumas immoo waan taap gootanii hojjetan hunda kallattumaan gara birriitti jijjiirachuuf guyyaan baay'ee kan nu hafu miti yeroo xiqqootu nu hafa jechuudha. Road map isaanii irratti akka ibsa kaa'anii jiranitti ji'a kana keessa guutummaa guutuutti list akka ta'u kaa'anii jiru. List akka ta'u dubbatanii barreessanii jiru jechuudha. Akkasuma guyyaan isaa yoom akka ta'e hin beekamu. Dandeessanii profit per hour keessan guddisuu qabdu jechuudha. Odeeffannoon tokko tokko akka jirutti profit per hour isin qabdan irraa 0.3 xumura irra jiru ni kunna jedhanii dubbatanii jechaan jira. Garuu isaan official channel isaanii irrattis ta'e official Twitter isaanii irratti wanta kana jedhanii dubbatan tokko illee hin qaban jechuudha. 0.3 kan kutan ta'an namichi miliyoona tokko kan qabu yoo ta'e 1,000 isa gahaa jechuudha. Profit per hour miliyoona tokko kan ofirraa qabu taanaan meeqa isa gahaa coinin isaa gara 1,000tti gadi deebi'u hamster 1,000 argata jechuudha. Hamster 1,000 ni gurgurata jechuudha gabaatti baate. Kana jechuun akka Bybit irratti list ta'aa jirutti pre-market list kan ta'e Bybit irratti 0.049 list ta'e jechuudha. Kana jechuun 1,000 baay'isu 0.049 jedhee namtichi ni baay'ifataa jechuudha. Hagam akka isa gahu achumarraati ilaallata jechuudha. Kanaaf hundumti keenya hamma dandeenyetti yoom akka list ta'u waan hin beekamneef booris ta'uu danda'a, boor duubas ta'uu danda'a, iftaan ta'uu danda'a. Yoom akka ta'u waan hin beekamneef hundi keenya yoo hamma dandeenyetti profit per hour keenya jabeeffachuu qabna jechuudha. Daily combo kan nuuf kenname hunda hojjechuu qabna. Akkasumas immoo wantoota taaksii achi jala jiran guutummaa guutuutti hojjennee xumuruu qabna jechuudha. Akkasumas immoo namoonni tokko tokko haga ammaa waaletii connect kan hin goone jirtu taanaan kun badii guddaa isinirratti ta'uu danda'a. Kanaaf badii guddaa gatii isinitti ta'uu danda'uuf ammaan dirqama dafaatii connect godhadhaa jechuudha. Akkaataa ittiin connect godhatan viidiyoo isaa isiniif hojjedheen jira. Descriptionii viidiyoo kana jala isiniif nan kaa'a jechuudha. Liinkii isa deemtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Namoonni tokko tokko immoo osoo isin connect hin godhin akkasumatti connected jedhee kan isiniif taa'u jiraachuu danda'a jechuudha. Connect ta'eera kan isiniin jechuu danda'a. Isas immoo akkamittiin akka adda kuttanii yookiinis immoo irra deebiidhaan connect akka gootan isinitti agarsiisuu nan danda'a. Akka yookiin immoo namoonni tokko tokko connect gootanii kaatanii waaletiin isin connect irratti gootan diletii isin jalaa ta'eera ta'uu danda'a. Yookiinis immoo waaletii keessan sana of jalaa balleessitaniitu ta'uu danda'a. Isa sana akkamittiin kuttanii kan biraatti dabarfachuu akka dandeessan kan biraatti connect godhachuu akka dandeessan namoonni barbaadan viidiyoo jirtu taanaan viidiyoo gabaabduu ishee isiniif hin jedhu hojjedha koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha jechuudha. Akkasumas immoo lamber jaak list ta'uudhaaf yeroo dhiyootu isa hafe jechuudha. Akka jechuun akkasumas immoo waa'ee lamber jaak kan dubbannu yoo ta'es immoo lamber jaak Juulaay 14 list ta'a jedhamee eegamaa jira jechuudha. Ammallee list ta'ee coinin isaa withdraw godhamaa jira jechuudha. Coinin isaa baafamaa jira jechuudha. Garuu coinin isaa baafachuudhaaf fee yookiinis immoo qaraxa isin gaafata. Qaraxni kun kan kaffalamu tooniidhaanidha. Toonii qaraxa isin gaafata. Toonii kaffaltanii withdraw godhachuu ni dandeessu jechuudha. Garuu ammatti gurguramuu hin danda'u. Baafattanii waaletii keessan irra keewwattanii Juulaay 14tti achitti gurgurachuu dandeessu jechuudha. Namoonni baay'een keessan toonii akka isin hin qabne nan beeka. Toonii argachuudhaaf immoo liinkii baay'ee grouppii irrattis ta'e chaanaalii irratti isiniif maxxansaan ture karaa ittiin firiidhaan toon argattan jedhee liinkii baay'ee isiniif maxxanseen jira jechuudha. Preton droppii isiniif maxxanseen jira. Moontoonii isiniif maxxanseen jira. Akkasumas immoo ablii bootii isiniif maxxanseen jira jechuudha. Wanti liinkota kana fayyadamuudhaan seentanii maal gochuu dandeessu?
toonii walitti qabachuu dandeessu jechuudha. Toonii liinkota kanaatiin walitti qabataniitiin fii ittiin kaffaltanii Lamberjack warra hojjechaa jirtan ittiin baafachuu ni dandeessu jechuudha. Lamberjack ammaan yoo kan eegaltan ta'illee yeroo ni qabdu ammallee haga yeroo guyyaa 5 tokko hafee jira. Haga sanatti waan dandeessan hunda walitti qabachuudhaan baafachuu ni dandeessu jechuudha. TapSwap'n wal qabate immoo TapSwap odeeffannoo haga kanatti waan kennan hin qaban jechuudha. Karaa biraatiin TapSwap guyyaa kaleessaa yookiin guyyaa kaleessaa natti fakkaata guyyaa kaleessaa waan post godhaniitiin maal jedhanii post godhanii Telegram community isaanii irratti waan gaaffii isiniif ta'e hunda karaa Twitter keenyaan nu gaafadhaa jedhanii jiru jechuudha. Maal jedhanii waan gaaffii isiniif ta'e hunda karaa Twitter keenyaan nu gaafadhaa viidiyoodhaan deebii isaa isiniif kennina jedhanii gaaffii waan isinitti ta'e nama biraa irraa deebii isaa argachuu hin dandeenye kamiyyuu taanaan Twitter isaanii keessa seentanii maal gochuu dandeessu gaafachuu dandeessu jechuudha. Achi jalaatti deebii isaa isaan viidiyootiin kan hojjetan ta'a jechuudha. Kanaaf waan hojjechaa jirtan kana hunda isaaniiyyuu wal geessisuudhaan tokkotti qofaa citu osoo hin taane hunda isaanii persentii 50 hiruudhaan hojjechuudhaan maal gochuu qabdu wal geessisuu qabdu jechuudha. Darbee namoonni baay'een kan irraanfatanii fi namoonni baay'een kan irraa dagatan Avacoin. Avacoin namoonni baay'een keessan irraanfatanii jirtu jechuudha. Avacoin gatiin isaa guddaa ta'e kan ittiin gurgurama jedhamee eegamaa jiru keessaa isa tokkodha jechuudha. Gatiin Avacoin goldii waan ta'eef gatiin isaa hunda caalaa gatii guddaa baasa jedhamee kan eegamaa jiru isadha jechuudha. Osoo isin hin beekin akkuma Notcoin shawwadamuu kan dandeessan, akkuma Notcoin gaabbuu kan dandeessan Avacoin isin darbuu hin qabu. Warra Avacoin ammallee hojjechaa hin jirre koomentii jalqabaa irratti piin godheen isiniif ka'a liinkii isaa achirraa argattanii Avacoin hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf Avacoin akka isin hin dabarre jedha. Avacoin yeroo isaa osoo hin xumuramin osoo list godhame gabaaf hin dhiyaatin hin gurguramin duratti hundumtu keessaniyyuu dabaa hojjedha. Warri taaftaabii isaa hin qaqqabane taaksii garaagaraa hojjechuun koinii hedduu kennaa waan jiruuf taaksii garaagaraa hojjechuun koinii keessa walitti qabadha. Akkasumas immoo warri hojii eegaltanii gidduutti dhaabdanii jirtan taaksii isaa hojjedha. Taaksiin isaan kennan bulee oolee ekspaardi ta'aa waan jiruuf osoo inni ekspaardi hin ta'in taaksii hunda isaayyuu guyyaa guyyaatiin eegdanii qaqqabattanii hojjechuu qabdu isiniin jedha. Kanaan alatti waan haaraa jiru wantoota garaagaraa viidiyoo kan isiniif hojjedhu ta'a yookiinis immoo wanta viidiyoo hin barbaachisne yoo ta'es immoo telegiraamii irratti barreeffamaan kan isiniif ibsu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan maatii chaanala keenya warra hin taanes immoo sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Goodbye.